kabajamoo Dr. Ifraa Wazir kantiibaa magaalaa Maayaa, kabajamoo obbo Alamaayyoo Taaddasaa itti gaafatamaa waajjira paartii, kabajamtoota ulamaa'ii teenya, kabajamtoota sheekotii teenya, kabajamtoota hayyootaa fi beektoota keenya, dargaggoota abbootii teenya, baga guyyaa gammachuu guyyaa kanaan isiniin ga'e jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf har'a guyyaan kun nuuf adda. Guyyaan kun nuuf adda. Akka magaalaa Awwadaayitti guyyaan kun nuuf adda. Maaliif nuuf adda ta'e? Guyyaan kun jechiin Awwadaay hayyoota beekamoo gurguddoo hayyoota gurguddoo beekamoo kanneen akka Sheekh Jamaal hoogganaa dhimma Islaamaa, kanneen akka Sheekh Amiin Ibroo, Injiinar Abdurrahmaan hayyoota beekamoo nuuf simate jechiin teenya har'a jechuudha. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Guyyaan kun dhugaa dubbachuudhaaf akka mootummaattis akka biyyaattis guyyaa addaati. Maaliif guyyaa addaa ta'e? Guyyaan kun wanni guyyaa addaa ta'eef waggoota dheeraadhaaf ummanni Islaamaa waggoota dheeraadhaaf biyyoota dhiyaatii fi diinagdee irraa adda dhiibamee kophaatti akka maggaabbayu kan taasifame siistama addaa diriireeti jechuudha. Siistamni addaa diriiree ummanni Islaamaa baankii kaayatee, baankii irraa waa qusatee, baankii irraa waa fudhatee fayyadamee diinagdee isaa jijjiiruu kan dandeenye tola jaamee biyyoota dhiyaatiin akka addunyaatti, akka Afriikaatti, akka Itoophiyaatti siistama waliin hidhatee waliin diriireedha jechuudha. Inni san akka biyya keenyaatti dhugaa dubbachuudhaaf ummanni Islaamaa baay'een yeroo baay'eedhaaf tajaajila fooddaa tokkoo jedhameetti tajaajilamaa ture. Akkasuma akkasii miti. Baankii gaafa dheeyite tajaajila fooddaa tokkoo tajaajilamaa turte. Sanuu dirqii qabsoo meeqaan ummanni Islaamaa akkuma dhiibbaa ta'uun wanni taamaa ture. Gaafa badhaadhinni gamanaas dhufu jijjiirama addaa ummata Islaamaatiif hamma faayidaa fi fayyadamummaa ummata Islaamaa eegsisutti taasifamee ture. Kunis maali? Baankiiwwan garaagaraa, baankii Raammis, baankiilee adda addaa jechuudha. Baankii baay'eedha jechuudha. Baankiin dhimma Islaamaa, baankiin Islaama tajaajiltu, Islaamni diinagdee keessatti akka deebistu kan taasifamte jechuudha. Kanaas kunis jijjiirama bu'aa jijjiirama badhaadhinaa keessaa namni galata hin beekne tanamaan beeku tarabbiitis hin beeku meetara takka alhamdulillah ijaa. Maaliif isin ijaa? Ummanni Islaamaa qusannaadhaan duratti beekama. Waa israafuu dhiisuun, israafuun immoo khasaaraa addunyaa fi akhiraa akka ta'e hin beekame jechuudha. Haa ta'u immoo isa san wallaalsifamee namni waa qusachuu akka hin beekne kan taasifame siistama. Siistamni sanarra nurraa hiikkatee jira jechuudha. Kunis galata rabbii tokkichaati alhamdulillah. Mee warri takka wanni qabdannaa ol baasa warri muratan. Allahu Akbar. Maashaallah, maashaallah. Allahu Akbar. Maashaallah. Huriin heddummaate jechuudha. Huriin heddummaate warri qabdanis kan qabnes miseensa baankii Raammis taatanii hundi akka tajaajilamtan baankii teessan baankiin halaal isinii banamtee jirtu waan ta'eef qabeenya keessan kan guyyaa guyyaatti waa argattan irraa qarshii 100 namni jimaa bitatu qarshii 70 tirrisee xiqqoo qabu immoo guddaa qabu waan qaburraa seet godhatee qusatee jiruuf jijjiirama keessan akka itti goonni gootan jaa. Kanaaf gamanumaan kantiibaa teenya jaalatamtu kabajamtu dhugaa dubbachuudhaaf waan hunda keessattuu dhimmoota amantaa fi Islaamaa fi uummata kanaaf wanni ta'u hundaaf adda durummaadhaan jechuun wanni ta'a turte doktora teenya Dr. Ifraa Wazir kantiibaa teenya gamanumaan haasoo baree gabaabaa akka nu godhaniif ni na beeraa akkumaan keessummaa kabajaa akka nu beertu yaamicha dhiyeessaa.